السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كم نتاجرتوا هي الحمد لله. أراس مو الفيديو جواب بريدو تكسني في قبضيت إنه مالي جتشون كيسنين أولو أبي أجايبا جتشون أبي كوني yeroo nuti nama wajjin haasofnu namni nu waraabu jira nuti hin beeknu jechuudha. Kanaafi namni kun isin waraabaa jira jeeti nuuf himaa jechuudha. Aappiin kun akkamitti akka isiniif himu isinitti hima. Yeroo isin nama wajjin keessaa warri shamarranii ariitiidhaan jechuudha aaraanfaa nama wajjin nama hin taane wajjin haasoftanii namni kun ammoo qaxxixuma isin waraaba jechuudha. Kanaafi yeroo isin akkasitti waliin haasoftanii namni sun isin waraabu jiru san risaalaa isinitti erga. Osuma isin haasawaa jirtaniiti jawwaaluma kanarraan gubbaa kanarraan risaalaa isinitti erga. Risaalaan sun isinitti dhufnaan immoo namni kun waraabaa jira isinni beektan jechuudha. If duuba deebitan. Nama hundaa dhalaaf dhiiraas hundaa'uu ni fayyada gaa'ee isaa warra shamarranii wanneen jedheefi hedduu jarjara kana qabna kanaaf hin jee akkasii jechuudha. Aappiin hedduu takka bareedaadha itti fayyadama jawwaala bakka guddaa fudhatee jawwaala keessanillee hin miidhu. Kanaafi aappii isin hin dhibummaas waan takka wanni isin gootan wanni isin gaafatu hin jiru isuma qofa gabbuufattaniituma seenuu qofa. Kanaafi aappicha pilaastorarraa harkattanii jalqaba pilaastorarra dhooyneeti pilaastorarraa gabbuufanna jechuudha. Mee pilaastorarratti haa dhooynu. Eega pilaastorarra dhooyne gubbaa kanarratti bikka silaa gartee waatti barreessan kanarratti immoo bikka warra qubee barreessitanii aappii faa gabbuufattanii bikka kanarratti maal jennee barreessinaa weertaaf jennee barreessina. Afaan Oromootiin himme isinii hima qubee takka takkaan jechuudha. Waa qubee waa jechuudha. Eraa iddoo jedhoytaniitiin maasiisi taap gootan phaa akkas goo eega akkas gootan booda kunoo barreeffamni jala kanatti isinii dhufee jira irratti dhooytanii yoo immoo asirra barreeffama kanarra dha'uu baattaniis bikka kana gad dhuftanii bikka gartee yoo fedhees bikka hongoofaa isiniin jira bikki nama irra ofee isinitti agarsiisu jiru kana agartanii nama akka nama qubee itti barreessu akkasitti dhufee jira isin immoo goo yoo jees bikkuma kanarra dhooytan. Yoonii fi barreeffama kanarratti dhahuu baannees bikkuma goo jettu sanirratti bikka kanarratti jechuudha achumarratti dhooyna. Eegas immoo hunoo akkanatti nuu fida aappichi immoo isaan akkana jiru kanarraan adda jechuudha. Isa jalqabarratti argamu kana isa hurdii jalqabarratti argamu kana jechuudha. Inni kanneen hundarraa adda inni isa kana irra dhooyne gabbuufanna. Install godhatanii gabbuufattan garuu buufadhee jira ammallee immoo isinii wajjin akka isiniif godhutti isinii wajjin gabbuufadha jechuudha. Install godhanneeti akkasitti gabbuufanna. Obsaan eegganna xiqqoo shabakaan kiyya laafaa waan ta'eef dafee naaf hin buusu ni harkifata jechuudha. Ammoo keessan daataan keessan jabaa taanaani dafeetuma irra gad dhooynaan isiniif gabbuusa jechuudha. Obsaan eegganna gaa. Hedduu bareedaadha. Jawwaala irraa qabaachuun nama kamuu ni fayyada. Kanaaf jawwaala keessanirraa of eeguun barbaachisaadhaan isin nama waraabaa jechuu hiyyaa miti. Nama isin waraabu immoo akka namni sun isin waraabu jiru ofirraa beekuu qabdanii jeeti isinii himaa jira malee isin nama waraabaa jechuu miti. Kanaafi hundi keessanuu gabbuufadhaadha. Itti fayyadama amma gabbu'ee jira. Eega gabbu'e immoo dhayneeti isarra dhooyne jechuudha. Inni kami hunoo kana isa kana ni agartanii hurdii kana jechuudha. Eega akkasitti irra gad dhooyne immoo banamu jira soota inni eegganna. Eega akkatti irra gad dhooyne hunoo kana dhufa. Kun hundi lafti isaa diimaa ta'eeti kana dhufa jechuudha. Kanaafi inni bilisa jawwaala dhooyne barreeffama lameen kanarraa isa duraa kanarratti kan nama irra ofee isinitti agarsiisu kanarratti akkasitti gad dhooyne jechuudha. Eega akkasii gad dhooyne allahu hayyama kaninaa fi allahu kanarratti dhooyneeti barreeffama mana dhufee lameen kanarraa allahu kanarratti dhooyne hayyama kaninaaf jechuudha. Eega allahu isinirra dhooyne booda kunoo eega barreeffama lafti hundi barreeffamni kunis magariisa nuti agartanii banamee jira jechuu waan takkaayyuu nu gaafatu
keessaa baana jechuudha. Disable. Amma akkanatti keessaa baana. Guutumatti keessaa baana banaa jira. Amma yeroo nuti kanatti bilbila wajjin nama wajjin haasofnu inni immoo risaalaa asirra nuuf fide jechuudha. Namni isin waraabaa jira jechuudha beekadhu. Hogguunni akkasii risaalaa nutti fide immoo risaalaa sana agarraani nuti ofii teenya irraa beeyne namni waraabaa jira beeyneeti iftuu bateebinaa jechuudha. Kanaaf har'aaf ammoo appii kanumaan isiniif qabadhee dhufe. Amma barnoota dhufu walitti nutti nagee annaaf tura isiniin jaa. Nageen jiraadha.